akka ishiin ishii fuune odoo gochuudhaaf geechine dura suuricha ishii akka ishiin itti heerumne. Wal fuudhan? Fuudhe. Sagalee galan dubbisa. Wangeela Maariqoos boqonnaa 5. Lakkoofsa 25. Dubartiin waggaa 12 dhiigni ishee dhaabachuu diduudhaan rakkatu tokko immoo turte. Isheen ogeessota qorichaa biratti baay'ee dhiphatte waan qabdu hundumaas kanuma irratti fixxe. Haa ta'uyyuu malee qooda itti fooyya'u ittuma hammaataa adeeme. Qooda maal ta'u? Meena duukaa ka jedhame qooda fayyuu jedha. Qooda fayyuu. Itti hammaachaa deeme jedha. Itti hammaachaa deeme. Isa sitti hammaachaa deeme Yesuus si keessaa buqqisa. Ameen. Waggaa meeqa dhiigni ishee dhangala'e? Qabeenya ishee iddoo hundumaatti fixxeetti. Ogeessota fayyaa biratti fixxeetti. Gaaf tokko garuu isa tola nama fayyisu argate. Ameen. Har'a maqaa Yesuusin tola fayyite gala. Ameen. Mee sagalee guddaadha maqaa Yesuusin tola fayye galadha. Maqaa Yesuusin tola fayye gala. Jedhaaga. Maqaa Yesuusin tola fayye gala. Jedhaaga. Maqaa Yesuusin tola fayye gala. Haleluuyaa. Ameen. Isa doktorii biraa fala dhabe Yesuus bira jira falli. Ameen. Yana olii gad deemtanii furmaata dhabdanii humna sagalee kana kanaatti fayyadanii galtu. Ameen. Waggaa 12. Ameen. Ameen. Nama akkasiitu gaaf tokko Yesuus hojii wal arge. Ameen. Intuutteen fayyadu. Ameen. Anoo kaasa. Amantaa dhuftanii? Fayyadni sii ta'ama. Sammuu irratti hojjetame kan jiru. Rifeensa mataa irratti hojjetame kan jiru. Qaba. Harka irratti hojjetame kan jiru. Abbaa warraa wajjin kan wal jibbisiisu. Nama du'aa gidduu kan bulchu. Iyyaafatu. Iyyaafatu. Afro maaliidha? Tankolaa budaa seetanaa. Uffata fi daraawu. Gidduudhaan maal gooteeta? Gidduudhaan nannaawwa. Eeshi. Ettooleen kokottee ejjatuma nan bisaa dheetu nanani. Maal fe'isin? Qarabiiftuu jalaa. Eessa dhuftan? Qarabiiftuu jalaa. Eessa? Qarabiiftuu jalaa. Biiftuu maali? Biiftuu maali? Zariidhaan. Qomoo meeqa? Torbaafi toobiraan amnu. Omaannis nunu. Harbar kaasa. Netteenyame. Waan qomoo lakkaa dhufe Yesuus irraa kutaa. Ameen. Akkam goota? Dhaabachis akkam goota? Meena tagarsiise dhaabachis. Eesh. Dhaabachis kan biraa fayyaa seessa qabdeeta. Fayyaa ishee. Qabeeras harkamiila ishii. Sammuu ishii. Tokko dhalli ishii jiru. Dhibee maalirra geesse? Dhibee maali? Dhibee maali? Harka ishii qabeen miila ishii qabeen. Nan laaffisaa sirmaa akka ishiin hojjetanneen ishii godha jedhee tanan. Sim jedhee teechisuu barbaachisa. Narraa gad eegis waan dalaan. Najjeesan jedha. Dammaraachan jedha. Qullaanoofan jedha. Maatii ishiitiinis jireenyan kennuufi. Abbaa warraa ishiitiinis jireenyan kennuufi. Mana ishii diigan ture. Deegatu tureetan immoo amma immoo fachi gudduudhaan na dhoowwee. Kaayinaan jennaan na fide kaa Yesuus Kiristoos. Iyyi keessa baay'ee gamu. Tokko. Lafa dhugdee nama jaalladhu. Ciao. Asii maal gosa ajaarti?
Nan ajjeesa. Ya? Nan ajjeesa. Maal? Ya? Murteetti godhadheera. Maalitti godhatte? Murteetti godhadhe ajjeesuudha. Dhibee maaliitiin? Tonqolaadha. Ya? Tonqolaadha. Konkolaadhaan? Tonqolaadha. Uunyee isaa gocha keessa. Tokko. Lama. Maal biyya isaanii? Ciao jaartii. Ishee maal gochuudhaaf? Natti dubbadhu kaa? Filmoo ishiin jibbisiisaa. Tokko. Abbaa warraa akka ishiin hiiktee baatuun godha. Abbaa warraa moo? Har'a gaa walittan deebisa gaa. Abbaa manaa hiikuudhaafi? Hiikuudhaaf. Irraa eegsisuudhaaf? Eeyyee. Maaliif qoyi? Itti hojjetamne kaa. Isas hojii jibbisiisnee. Ishii boogoo. Sim jedhan. Akka inni hojjete of hin jijjiirrafnee goonaa. Ishii. Olii galtee mana keessatti haadha sim jedhanii manatti galu. Ilmoo ishiis akka ishiin jibbituun godhaa. Ishii. Nan ajjeesadheen ilmoo mana meeqan seentee. Ishii. Boocha imimmaa fixattee. Ishii boogoo. Mana akimii geechitee mana meeqa seentanii. Ishii. Gaaf tokko kaatee. Mee beenxee ta'i. Mee beenxee ta'i mucaa sii fayyaa'uuf jedhaniin. Ishii. Mee yaa Waaqayyo mucaa koo naa fayyisaa een. Ishii. Qoyi mana isaa diiguu barbaaddaa? Diiguun barbaada. Maalitti godhan isaan? Uffitti hojjetamnee 38 irratti hojjetamnee. Kuma meeqaan? 38. Harka kakkaasi. Isa seexanii sii qopheesse gooftaan gubeera. Mee aamin jedha. Gooftaan gubeera. Maqaa keerraa. Hojii keerraa. Maatii keerraa. Maqaa Yesuusiin gubeera. Amma uffin karoorsu. Ishii. Olii galanii waan isaan karoorsan karoorichi hin ta'u. Karoora isaanii maal godha? Nan diiga. Amma ishiin biyya alaan deemettee waraqata baafattee. Ishii. Waraqaticha har'an geechadha. Borun geechadha inni dhawwaawni ta'e assaabatti naqeet. Hin dhowwitu? Hin dhawwina. Maaliif dhowwitu? Akka isheen deemtee Akka ishiin deemtee guddanneen goonaa. yoo isheen deemte maal ta'a? Arrammoo ishiin kana karoorsitee dhaqi maaloo jetteen ishii yookaan mataa hin dhukkubsinaa. Ishii. Deengadde galgalammoo miila gara tokkoo kotteechine. Si haa kotteessu ishii. Suura ishii fuunee geechine. Ishii. Irratti hojjannee. Amma waggaa 5 odoo ishii mucaa kanatti akka hin heerumne barbaannu gidduu walitti heerumtee. Ifuudhee akka ishiin ishii fuune odoo gochuudhaaf geechine dura suuricha ishii akka ishiin itti hin heerumne akka inni fuune garuu isaan ol jaalatanitti. Ishii. Odoo namni meeqatti naafuu fuudhan. Wal fuudhan? Ifuudhee. Haga akkaasi. Utuu mortoon isitti moranii eebba keeti baata. Ameen. Ameen. Gisee sadii keessa beeka. Tokko. Lama. Isa lama.